subscribe godhuun eegalaa isiniin jenna. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud guyyaa irraantanaa magaalaa Finfinnee seenuun isaanii dhagahame. Yaa'ii qilleensa Afrikaa irratti hirmaachuuf pirezidaantonni biyyoota garaagaraa guyyaa irraantanaa gara Finfinnee galaniiti jiran. Kana keessaa pirezidaantii Hassan Sheikh Mahmudii fi itti aanaan pirezidaantii Taanzaaniyaa guyyaa irraantanaa magaalaa Finfinnee seenaniiti jiran. Haaluma kanaatiinis yaa'iin kunis kan boru jalqabu yoo ta'us beekameeti jira. To'annoo seeraa jala ooluun isaa dhagahame. Namni kun karaa gubbaatti wayita dubartii takka uleedhaan cafaqaadaa jiru kan mul'atedha. Oduu kennaa isa iddaanan hidha guddicha Abbayyaa jedhamuun kan ilaalchisuun biyyoota garaagaraatti imbaasiiwwan Itoophiyaa 55 ta'an guyyaa irraantanaa ibsaa jiran. Keeniyaa fi Saudi Arabiyaa keessattis eebii laga Abbayyaa irratti fi akkasumas cichoomina kan jedhu Saudi Arabiyaa fi Keeniyaattis gaggeeffamaati oole. Kanaanis biyyoonni garaagaraa hedduun ibsa imbaasii Itoophiyaa garaagaraa 55 keessatti argaman Saudi Arabiyaa dabalatee akkasumas Keeniyaa, Paakistaan, Aljeeriyaa biyyoota garaagaraa keessa jiraatan Afrikaa keessaa hundoonni isaaniitu guyyaa irraantanaa hidha laga Abbayyaa eebbisa isaa irratti biyyoonni hedduu waliin simachaati jiran. Laga guddicha Abbayyaa hidhaa keessatti kan Masrii fi Itoophiyaan wal qabanii harka irratti wal qaban biyyoonni Itoophiyaadha yeroo ammaan tanaatiif immoo eebba laga kanaati irratti argamteeti jirti. Imbaasiin Itoophiyaa Saudi Arabiyaatti argamus haala ho'aa ta'een akkanaan geggeessaati jiran. Akkasumas imbaasiin Itoophiyaa Keeniyaa jiruu fi biyyoota Paakistaan akkasumas biyyoota Jarmalii fi kanneen biyyoota hedduu irratti argaman haala ho'aa ta'een laga Abbayyaa gammachuu isaatiin simachaati jiran. Wayita kanatti immoo Suudaanii fi Masriin lagni Abbayyaa guutamuun Masriidhaaf rakkoodha kan jechaadhaa jiran. Yeroo ammaan immoo lagni Abbayyaa guutamuudhaan imbaasiiwwan Itoophiyaa biyyoota garaagaraatti argaman simannaa ho'aa laga Abbayyaatiif qaban taasisaati jiran. Ministeerri muummee Itoophiyaa immoo deeggarsa lagni Abbayyaa dhiiga ilmaan isaaniitiin ijaarame jechuudhaan kan dubbatan. Dhiyeenya kanaatiif immoo oduun gara keessaatiin mul'achaa jiru. Hojjettoonni laga Abbayyaa hojjechaadhaa turan keessaa namoonni 15,000 lubbuun isaanii laga sana irratti darbuu isaaniitis dubbataniiti jiran. Haaluma kanaatiin imbaasiiwwan Itoophiyaa immoo seenaa laga Abbayyaa seenaa guddaa waan ta'eef lagni Abbayyaa haala ho'aa ta'een akkaaniif biyyoota hedduu biyyoota biraati irratti illee akka gaggeeffamuufis dubbataniiti jiran. Masriin immoo gamtaan liigii Araba Imireetaadhaa biyyattii isaanii magaalaa Kaayiroodhaa teessoo isaanii kan godhatan dhaabbachuudhaan haala kamiin biyyoota garaagaraa irratti osoo eebbisuudhaa isaaniitiin dura irratti lagni Abbayyaa Suudaanii fi Masrii jidduutti immoo osoo Itoophiyaa gidduutti osoo nagaa hin arganne akkamiin Itoophiyaan waa'ee kanaa eegalti jechuun gaafiiwwan garaagaraa kaasaatii jiran. Garuu immoo imbaasiiwwan Itoophiyaa biyyoota adda addaa jiran gammachuu isaaniittis mul'atee fi hawaasaafis ibsaatii jiran. Garuu immoo Suudaanii fi Masriin lagni Abbayyaa guutamuun isaaniif du'a kan ta'e jiru
yeroo ammaan tanaatiif immoo layni Abbayyaa guutamuun hin taane kan jechaa turan mormii guddaa keessa jiran. Liigiin biyyoota Arabaa gamtoomanii immoo dhaamsa yeroo ammaan duraatiifuu biyyattii yeroonii fi Falastinii fi Israa'el wal miidhaa turan kan callisan amma immoo ibsa waloo baasaniin Itoophiyaanii fi Suudaanii fi Masriin walii galuu qabanii jechuudhaan gara laga Abbayyaa irrattis dhaamsa qaban dubbachaati jiran. Sababa kanaatiinis ilaalchisee immoo Masriin dhaamsa kana irratti wanta takka kan dubbatte osoo hin jirres garuutu immoo ministeerri haajaa alaa Masrii layni Abbayyaa nagee godhachuu qaba. magaalaa Finfinnee dhaga'anitti ministeera daldalaatiin simatamuun isaaniitis dhagahameetii jira. Ministeerri daldalaa Itoophiyaa itti aantuun isaanii guyyaa har'aa simannaa ho'aa pirezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahamuudiif taasisaniin pirezidaantiin Soomaaliyaadha haala ho'aa ta'een simannaa isaatiifis gammachuu guddaa qabaachuu dubbatan. Pirezidaantonni biyyoota garaagaraa kan gara Itoophiyaatti imalaa jiran yaa'ii qilleensa Afrikaadhaa jedhu kanarratti kanneen hirmaatan biyyoota garaagaraa irraa kan Itoophiyaa Finfinnee galan hedduutu jira. Kanneen keessaa Hassan Sheikh Mahamuudii fi Taanzaaniyaa irraas jalqabamanii kan seenan yoo ta'an jalqaba duraarratti kan hirmaatanii mul'atanidha. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahamuud immoo yeroo hedduuf gara Finfinneetti imala isaanii kan xiqqeessanii turan yaa'ii gamtaa Afrikaadhaa kana irratti wayita Taanzaaniyaan itti aanaa isaanii erganitti inninis akka mataa isaatitti Soomaaliyaa irraa bakka bu'uun argameeti jira. Soomaaliyaa fi Itoophiyaa yeroo hedduu wal afaan deddeebii guddaa kan qabaachaa turan amma immoo waliigaluuf garam deemaa akka jiran haalli isaanii maal akka fakkaatus ni hubatu. Tokko karaa irratti tumaadhaa ture to'annoo seeraa jala ooluun isaatis dhagahameeti jira. Haaluma kanaatiin immoo to'annoo seeraa jala wayita oolutti namni kun immoo hawaasni Oromootii fi biyyattii garaagaraatis gammachuu qaban ibsaniiti jiran. Yeroo immoo namni kun dubartii karaa irratti bahee rakkoo hamtuu kan hojjechaadhaa ture yeroo ammaa taate immoo to'annoo seeraa jala ooluun isaatis dhagahameeti jira. Gocha fokkisiisaadhaa fi gocha haadha dubartii irratti raawwachuuf hin taane namni maqaa kumaandaraa himatu kun gocha kana hojjechuu